Oromo daawwattoota ofii bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin haa ga'u jecha har'ammoo sagantaa addaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma argitan kana har'a haala jirra. Misoota keessatti yeroon kun yeroo gara gannaatti itti galaa jirudha. Qorris dhufaa jira jechuudha. Yeroo gannaatti galan kanammoo yeroo baay'ee mukti baalli halluu isaatu jijjiiramaa diimaa keelloo kalara adda addaatu taa'ee jechuudha. Baay'ee bareeda. Qorri isaallee namatti toluu baatu haalli hedduu bareeda. Kanuma wal qabsiifnee egaa har'a yeroo haalli kun uumamaan kun baay'ee bareedu kanatti nama uumama kana fayyadamuudhaan biizinasa jabaa kan qabdu Oromoo tokko wal isin barsiisuuf jenna. Har'a gara mana ishiitti deemaa jirra. Seenumarraa maqaan ishee eenyu akka ta'e ilaaltu nu hordofaa. Osoo maqaa ishee himin dura baay'ee bareeda halluu mabaatii kana fakkaatee jira. Egaa daawwattoota keenya mana amma keessa seennee jirru mana Hirut Woyesaati. Anumatu maqaa ishee isinitti himaa. Hiruteen mana kana oongooti. Biizinasa kana keessa deemnee isinitti agarsiifnee sana booddee immoo akkamitti gara hojii kanatti akka dhuftee fi hundumaa waan ishee wajjin mari'annaa akka nu waliin turtanii daawwattan kabajaan isin affeerra. Sena daawwattoota keenya ammagaa mana keessa seenneerra. Manni kuni Kello Florit Rosebo keessa jirra jechuudha. Egaa akkuma jalqaba yeroo ol seennu argitanii kan biizinasa kana oongootu yookaan harmeen hati biizinasa kana abbaa jedhama miti yeroo baay'ee kan jiraatti. Hati biizinasa kana kan mana kana jechuudha. Hirutee sila wal isin barsiifneerra. Amma kuno manuma ishee keessa nu teessifteetti. Akkuma argitan abaaboo hedduutu gidaara kanarrattis mul'ata. Egaa akkamitti hojjetamu ishinis gara kanatti akkamitti dhuftee waa hunda mari'achuuf teenye jechuudha. Hirutee hayyama kee ta'ee OBU akka gaafiif deebisii waliin taasifnu hayyama keetti hedduu gammannaa. Kaayyoon keenyas immoo namoota akka kee kana daawwattoonni keenya arganii akka waan hedduu irraa baratanidha. Kanaaf irra deebiin hedduu si galateeffadha. Egaa sadan keenya iyyuu as jirra si gogsuun keenya noolu jechuudha. Akkamitti kana waan babbareedaa kana hojjettu irratti haasofna. Mee Hiruteeni eenyu biizinasa kana dura jechuudha. Gara hojii kanatti immoo maaltu ishii fidee isuma nuuf ibsiti gara gaafiif deebii keenyatti dabarra. Ani maqaan koo Hirut jedhama. Hirut Bekele kana dhaladhee Dambidolloo duwwaa tokko keessatti dhaladhee mana barumsaas achumatti baradhee kifilii sagalaffaatti. Sagalaffaa booddee gara shaggaritti ba'ee achitti fixee isa booddee achii fixee booddee gara Ameerikaa kanatti dhufnee jechuudha. Jalqabaa abbaa manaa kootu dhufee barumsaanii isa booddee isa hordofee dhufee waa'een akkamitti akkan galee wanta kana duruman jaalladha. Filaarii hojjechuus waan akkasiinuman jaalladhan ture. So gatii kanaatiif as gaafa dhufu hiriyaa koo tokkotu heerumaatuun hiriyaa koo sanaa fi filaarii jedhee jechuudha. Filaarii harkaa isa booddee namni na gaafachuu jalqabee hojjechuun jalqabee
isuma booddee immoo gara receptionii fa'aa jechuun jalqabee jalqabaa cidha keetiin hojjedhee kan sadan keessanii jirutu so kanarraan kan fedhii isaa jaalasa gatiin qabuu fi mana barumsaattis deebi'ee qorannaa isaa godhadheenii itti fufee jechuudha. Dambidollootti hin dhaladheete duwwaa tokko jettee kana dambidolloon kun ganda meeqa qabaa hin beeku. Achi booddee gara shaggariin dhufeette jecha sanas baay'ee namatti tola maqaa sanaan waan dhufteef sana booddee gara biyya kanaa dhuftee haadha maatii haadha ijoolleeti. Fedhiin waan abaaboo kun yeroo baay'ee gaafa biizinasa jedhamu namni keenya waan biraa yaada malee waan akkasii hin yaadani. Mee fedhiuma kanatu na keessatti waan jiruufan hojjedhe itti akkam dambidolloo filaawarii baay'eetu ture moo isa laalaa guddattee moo mee fedhiumti kuniyyuu akkamitti si keessa bule san booddee immoo akkamitti gara biizinasa kana akka galteesi isteeppii isaatiin mee osoo nutti himte. Waan si dhuferiyaan koo tokko maannaa jetti durii jalqabdee waan akkasii jaallatta turte makiinaan jette gaafan taa'ee ilaalu dhuguman jaalladhan ture maaliifi gaafa ollaafaati namoota heeruman fa'aa kottuuti meekaappii nu dibee jedhu garuu bayikees baradhees miti waan isaa garuu aqeeman dibaanii ture. Na baay'ee natti tola ture. Na filaawarii kanammoo hinuman jaalladhu waanuma akka cidhaa wajjin walitti qabatee jiru baay'ee na gammachiisa ture. Veeloo fa'aa namaaf hojjechaa ture walitti hodhee jechuudha. Harkuma keetiin. Wanta akkasii baay'ee na gammachiisa ture gochuun isaa. So yeroon iddoo kana dhufe gaafanii waan akkasii hojjechuu jalqabu abbaa manaan waan akkasii jaallatti maaliif mana barumsaa isaan naqxu mana barumsaa jiraachuu isaa yoo beeku. So kanarratti yaa'u ilaaleeni mana barumsaa isaa dhaqee jechuudha kanarraan kan ka'e itti fufe. Na waan fedhii ofii hojjechuun immoo baay'ee sitti tola dhugaa. Na biizinasii keessa gaafa galtu baay'ee stressful biizinasiin jechuun yeroodhaaf baay'ee rakkisaa iddoo argachuun hojjechuunsaa you have to work like nama qaxartee hojjechuu hin dandeessu jalqaba gaafa jalqabdu whatever you have like university wanta gootee darbee warra kaanii kaffaluu hin danda'u kanaafi you have to ofuma keetiin hojjechuu qabda. So gatii kanaatiif akka kanatti fufee jechuudha. Nan jaalladha baay'ee filaawarii. Tole qamu anumatu sitti deebi'a. Ayyaana saayii malee. Cidha koositu na hojjedheen yaadadha yeroo jalqabaa keessa ture. Anis baay'ee biyya hin beeku. Hiruuteen immoo bareechiti. Waan baay'eeyyuu sitti himne garuu fedhii namaa barteema hojjechuus beekta amma gaafa dudduba deebi'ee yaadu waanuman sitti himeyyuu natti fakkaatu baluunima jibba baluunima barbaadu sin jechuu qofan yaadadha. Adaas ture akka sanatti bareechitee rooma jalqabaa keessana jechuudha. Sana booddee gaamma yeroo dikoreeshinii jedhamu namni isa bareedeetti dhufa. Miti garuu sana dura waan abbaan sun hojjetaa ture inputii inni itti gashe sana namni baay'ee hin beeku suma bareedee kana argita akkamitti hojjetames ati sana mana barumsaan dhaqee bareette garuu osoo mana barumsaa immoo dhaqeen dura ture miti kan hojjetaas turte. Lammata mee wanta hojjettan kana riisaayikil fa'aa namni fedhii adda addaa qaba torbanitti waan adda addaa fa'aa si gaafata sana akkamumatti wal simsiftee hojjetta. Lammata immoo garaagarummaan abaaboosa dhugaa fresh flower jedhanii fi inni synthetic san maal inni kamtu immoo ulfaataa kamtu salphataa mee akka daawwattoonni keenya waa barataa deemaniif jedheetanii. Filaawarii riisaayikilii goona keessumaa silkii riisaayikilii goona sagaarii isaa binne. Na sagaarii isaa binnee isa gaafuma amma yoo namni tokko diimaa barbaade so beezii keenya adiima gooneetu kalarii sanaan maknaafi jechuudha diimaa sana parchesii magoonaa jechuudha. So yoo namni immoo parpalii barbaade
smoke saafune mo sasan na ba invest itti gona waa'ee flower charratti maalifi yoo rakasa sabitte badaasin turuu fooliin saasitti tolu so gati kanaatiif ammunuu danda'ametti sa bareeda sa gatiin sa xinnoo ol ka'aa binna jechuudha fresh silkin kan warratti walgatu labor isaati freshini gafa hojjettu a day before ta'uu qaba so therefore you need labor baay'ee barbaada jechuudha nama siif hojjetu fi gatinsa fresh silkirra ol ka'a jechuudha difference isaa kana fresh silkii Eye, hojjette anaafis aanneef hojjette anaaf kanileen immoo difis ni hojjette by the way daawwattoota ofii Hirut jechuun obboleettii koo lafa baay'ee jaalladhuuni ulfeessuuni baay'een gammada amma interview ofii jedhufne akkasi gochuu galetti moo jaala kee taate ishee hojjettee interview si gochuu fi akka haadha obboleettii akka hiriyaatti nama ilaaluudha waan nuti hojjette kanatti immoo I'm so proud of you akka Oromoo tokkotti waan kana gootee is really big deal har'a gaaffii baay'ee si qabna akka maal jette fedhii keetiin kanatti fedhiin irqabattee irrattis immoo barumsa isaa fudhatteetta flaaworii kan weedingii duwwaa gootamu eventii adda addaa kilaayintii adda addaarraa qabda flaaworii duwwaadha kanatti hojjettu immoo waan adda addaas maal fa'aa hojjetta isa malee weedingii malee flaaworii kan hojjennu gaafa namni du'u hojjenna clientiin keenya adda addaa immoo kan jiranii warra biizinasii adda addaa qabanii akkaawuntii isaanii qabna isaaniif orderii hin fuuna gaafa like ofiisii isaaniitii like customer employee isaanii birthday fa'aa qabanii anniversary fa'aa qabanii warra clientii isaanii warra customerii ta'ee fi warra ergan waan akkas akkasii hojjenna eventii gara malees immoo waan akka adda addaa like walgahii fa'aa gaafa jiru waan akkasii irratti si hojjenna. Birthday, anniversary, Christmas is a big deal like Valentine's Day, Mother's Day, Christmas business in Kenya guddaani so namooti walii erguu adda addaatiin so isni sarratti si hojjenna. Okay, as me amma shansi orgade na anis baay'ee bona boletti agabati ekoli ta'u ketti ya waggaa dheeraaf si beekaa erguma si argee jalqabee flaaworii hojjetta abaaboo hojjechuu malee si beekaa hojii keemmoo baay'ee namatti tola baay'ee dhugaa baay'ee si gammada yeroo baay'ee clientii adda addaa wajjinii jettu waan ta'eef amma namni faa yeroo waa'ee waan tokko hojjettee fi in ta'uuf ta'e akkamittiin handilii goota like namni hundumtuu yaada adda addaa qaba waan ta'eef amma warra akkasii clientii hundumaa wajjin akkamittiin handilii goota. An baay'ee waaqayyoon galateeffadhu takka misirroo yookiin immoo nama hin taane natti qabeen beeku. So experience badaa hin qabu nama tokkoffaa gaafa isaan dhufanii jalqaba waan isaan barbaadanii gaafanna yeroo baay'ee ammoo baay'ee gaariidha picture like picture text si godhu kan sakkatii barbaadna kana barbaadna siin jedhu yeroo isaan jalqaba dhufanii yoo isaan gibaranii booddee waan goona gibaranii booddee waan information isaanii nu kennu waan akkasii barbaadna waan akkasii hin barbaadnu kana barbaadna jedhanii sitti so gati kanaatiif yeroo baay'ee ittiin hima akka wanti isin natti agarsiistan kuni maybe warra kana leewdiis ta'uu danda'a so garuu I try my best to do some of it na akka jechuun akka picture sanarraatti
argachuu dhiisuu dandeessu garuu we'll try our best wal fakkeessuudhaaf jennaan. Yeroo baay'ee immoo waan inni namni nuyi asii kan nuyi jirru like an akka yaadutti nama sana nama heerumu sana disappointed gochuun barbaadu. I want them to be happy. So kana intiniin ko gammachiisuun hin barbaadu. So yoo inta ayyuu yoo ta'e anaan namni tokko flaawarii iddoo gara na bira dhufanii iddoo gara biraa dhaqanii flaawarii jechisiifatan fresh flaawarii ganama isaatti jalaa du'e flaawariin suni jechuudha. I don't know bishaan keessan keenya ta'e maal akka ta'e hin beeku. Ganama halkan sa'aatii ja'anii silkiinaa dawwalanii maalu flaawarii nuyi binnee nu jalaa du'e so gatii kanaatii fi nu hojjedhuedha. So ammatu warra sanatti dawwallaan immoo bilbilanii gaafannaanii no kaleessa gaafa sanitti kennines picture kaasneerra nagaadha kanaafi waan goonuu qabnodha. Ammatuun iddoo sana bu'anii ani iddoo sana nan buusaaf nama kanaaf jedhee mayyaada yoo flaawarichi intiniiti maaliifi flaawariin isaan freshiin qabatanii baay'ee irratti hojjenna. Wanta spray godhamu jira kaasti baay'ee irratti goonaa flaawariin gaafa hojjetamu hojjetamnee misirrootiin kenninu sprayin goonaaf akka inni hooldi godhuuf akka guutuu gana keessumaa gara nama keenyaatti gaafa deebinu cidhi keenya cidhi kan jalqabu ganama sa'aatii 9 amma galgala amma isaan galanitti jechuudha. Cidhoota warri adii immoo delivery mayu kan nuyi goonu gara sa'aatii 3tti pictureedhaaf barbaadu in the reception gaafa dhaqanii yookiin immoo ceremony yoo qabaatanidha. Kan keenya garuu ganamaa jalqabeetu kan isaan qabatan. Kana baay'een eeggadhaaf warra fresh flowery dhagamti. Yeroo baay'ees immoo misirroo tokko jala gaanii fayyada isaanii faa geddeeru. Kalarii isa jala sitti manii argatu waan duraa qopheessitee fi fixxee fi ammoo kalarii gara biraatti geddeeree warra akkasii fa'aa immoo akkam gootadha. Yeroo baay'ee waan akka your centerpiece faa ta'e we already have that centerpiece sana qabna garuu kalarii maduwaa geddeeru. Yeroo baay'ee intiniin taane garuu yoo wanta akkasiis na mudate it just we try to isaaniin galu. The only thing is gaafa fresh flowery ta'u egi orderii goonee booddee ji'a tokko fuuldura geeddaruu hin danda'amu maaliif ji'a tokko dura orderii gooname flaawarii balkiidhaan gatii argannuu fi balkiidhaan gaafa binnu gatii gaarii gatii argannuu fi so ittimna gaafa isaan dhufan gaafa isaan nu farraman waan hundumaa gaafa godhani you have a chance kee ji'a tokko dura nu barsiisuu qabda yoo dabalachuu barbaadde dabalachuun rakkinan qabu. Irraa hinqisuu hin danda'anii indagana immoo kalarii geeddaruu hin danda'anii binnee booddee. So kanatti. Kun egaa fresh floweryidhaaf malee isa synthetic miti. Ani immoo gaafa hin qabu yeroo baay'ee egaa namooti warra biyya kanaa adiitii fi namooti keenya yeroo itti flowery kana warra flowery jedhu kana orderii gaafa godhanii adooti like waggaa 2 waggaa 3 jedhanitti qophoo godhachuu gaafa sarbii isaanii gaafa kan namoota keenya wajjin gaafa walitti qabdu akkamii kan nama keenyaas akkuma kana godhu moo jala ga'anii si gaafatu moo yoo jala ga'anii si gaafatan maal gochuu sirra jira. Waan sirribu 80% ni jala ga'aniitu. So maybe waggaa tokko faa yoo baay'ee itti like nama baay'ee serious ta'anii waggaa tokko irraa kana fi garuu jala ga'anii ji'a 5 ji'a 6 7 wedding like 7 2 faa 3 faa like decide goonee bakka wal fuuchuu fi kanaaf jedhanii kan dawwalan jiru. Tole mee garuma ogummaa keettan si deebisa ammagaa kastamarroonni kun akkamti si wajjin act godhuudhamti kanaammoo na saaturre akkamti handle goota bagaru gaafa ogummaa kanatti galtu waa'ee namicha picture kaasuu tokkoon dubbisaa ture gaafa footoo kaasuu abbaan sanaaf bor seenaa kaa'ata namni inni nyaanni qophiin inni namni dhufee deemu suni guyyaama sana kan abbaa sana wajjin hafu
suuraadha. So abbaa sanaaf booriif akka ta'u yaadaan godhaa gaafan angilii hundumaa ilaalu jedhe. Atis amma waan kana gaafa namni si gaafatu waan boor ka'atuuf si gaafataa jira. Fedhii keettis dabaltees isa barattees mee ati gaafa flaaworii kana hojjettu abbaa tokkoof hundumtu fedhii adda addaa gabaa akkuma gaafa halluus namni sababa qaba waan ittiin filatuuf miti inni kaan diimaan jaalladhee siin jedhaa inni kaan uffanni nuti miinzii ati argitu iyyuu abbaa cidhaa sana wajjin akkaataan itti waliin deemutu qaba. Yeroo ati tokko tokkoon sana hojjettu mee miira akkamii keessaan hojjetta? Maal argaa hojjetta? Abbaa sana gammachiisuuf jireenya isaa sana keessatti immoo waan suuraa booddee ilaallatudha. Mee miira ati gaafa waan akkasii qopheessitu keessa hojjettu sana sumatti hin deebisa jechuudha. Fedhiin kun ogummaan kun it has its own unique character miti. Mee isa nuu ibsuu dandeessaa? Cidhas ta'uu, du'as ta'uu. Eeyyeen. It's really baay'ee. It has a birthday or yes. So gatii kanaatiif gaafa cidha hojjettu dhugaama akka inni jedhe cidha gaafama keessumaa yommuu nama beektu yoo gaafa ta'u abbaa sana yaada hojjetta wanta sana. Na picturii gootaan akkamitti dhaqama mi asii intini qabna miirri guddaa qabda. So it's like any flower gaafa finnu waan ittiin ilaallu nama sana namni sun akkatti qabatu waan nutti agarsiisu jechuudha. So it's like yeroo sana yeroo fixu ilaalee abbicha sana picturii godhee sammuu kootti yaade akkanitti qabatu isheen akkanatti qabatte akkam ta'a jedhee yaadeen kana ni jedha. So gatii kanaatii fi yeroo baay'ee yoo cidha sana nannaqa ta'e gaafa isaan galanii connection ija isaaniin ilaalamu baay'ee warra hojjetteef sana gammachuu isaanii bakka baay'ee wanti isaanii jechuun ija isaaniirraa wanti arguu gammadaniiru taanaan you don't know how happy bakka akkanitti gammadu. Na keessumaa gaafa isaanii gammanneerraa jedhanii natti manii it's like horii isaa argatamurra isatu caalaa na gammachiisaa. Flaaworii gaafa jettu namni yoo gurguramne yoo bubbulee hin bada miti. Kanaaf mee ati decoration qofa miti kan hojjettu eventii qofaa fi kan namni ammuma dhufeyyuu sirraa bituutu jira. Isa sana akka biizinasni akkasii kun akkami? Lammata immoo hawaasni keenya ammam abaaboo bituu kanatti wal qunnamtiin Oromoo man jedhagaa flaaworii kana wajjin qabu maal fakkaatame sumarraa dhageenya si kan shaappii isaa qabu walii bituun kuni aadaan kuni valentine qofa eeganii osoo hin ta'in jechuu kooti. Manaaf appreciate isaa Flaaworiin dhuguma hin bada garuu yeroo baay'ee keessa gaafa hojjechaa turtu waan bittu like waan binnu beenda amma ani like every week kan bitamu every week sana gaafatamu every week sana waan barbaadun beeka. So ordering keenya immoo ordering like working duwwaatu mantani online ordering qabda. Website keenya jira like FTD warri jedhaman jiru bulumnet warri jedhamanii Kello Florit bulumne gara company ja'a wajjin hojjetu. So it's like isaan ordering isaanii yeroo baay'ee flaaworii akkami akka isaan ajajan beennaa jechuudha. So gatii kanaatiif flaaworii sana irratti fokkasii goona isuma binnaa torban tokko amma torbanitti waan ajajan been yeroo immoo biizii ta'aa deemutti flaaworii akkuma kana ol kaasaa deemnatti daddabalaa deemnaa jechuudha. So gatii kanaatiif akka nu jalaa hin bannee fi we try akkatti hojjennu isaa try goone like yoo busy ta'e ordering badaan dhufne we don't ordering goonus. So akka kanatti ordering goona. Kara nama keenyaa immoo namni keenya badaa flaaworii godhatu dhiifama naa godhaa. Aadaa keenya miti. Bitanii it's like
utuni focusing on Kenya duwarratti godheerate sharpichan qabaadha. Business ichu amma surviving godhatu chiduma yaachudhanan godhaafi chida kanan godhaafi irraa kana garuu regularly kana mana anniversary ti wana kakala bitani alota birthday ti bitani aadaa sana hin qabnu. I think nurra warra biyyatu yu amma qabaachuutti ke warra booddee bareetu yu natti fakkaata. So aadaan sun keessa jiru. It's not just like ugama. I don't think jibba saas qabaataniitu manteen aadichumatu keessa jiru natti fakkaata. So kanaafi badaa nama Kenya raalee asirratti namni keenya flowering bituutti hunduma ilaallata asallee asirratti community keenya keessatti yeroo baay'ee business adda addaa jira. Walumaa galatti Minnesota keessatti wanti hin jiraatin hin jiru. Namni community keenya warri video kaasan jiru, picture kaasan jiru, manni nyaataa jira, nursing home jira, waan meeqa jira. So maal sitti fakkaata namni keenya gara namoota biizinasii qabu aqanii akka biizinasii isaanii guddatuuf wal gargaaruu wal bira experience makeerraa fudhatte maaliif yeroo baay'ee kan community adda addaa irratti gaafa argu lafa kan namoota isaanii bira kan isaan aqan malee iddoo biraan deeman gaafa community keenya argummoo it's kind of different. Maal sitti fakkaatu why this happened like amma yoonatti ani an fakkeenyaaf yooma Oromoon tokko suuqii tokko qabaatee namni gara biraa bira naqu sappoortii godha hamma naa danda'ametti laasmii garuu durani cida kana namujitu badaa hin turre yaa like anumatu ture natti fakkaata qaba. So kan hundumaa nan hojjedha kan nama Itoophiyaa hundumaa nan hojjedha ture kan warra Tigrees warra Amaaraas hundumaa san hojjedha garuu amma eegi kan isaanii dhufanii like gara isaanii dhaqu warri kaanisi waan akka warra Ortodoksii immoo gara biraa dhaqu. So gatii kanaatiif warri keenya garuu hin beekanii natti fakkaata yeroo baay'ee namoota keenya Oromoo ta'ee iddoo gara biraa hin naqu. So it's support yookiin hin beekanii yookiin immoo just like a support gochuusaan barbaadu yookiin immoo hin beekan natti fakkaata. They don't know. Maybe kanarratti customerri keenya caalaa eenyu amma namoonni si wajjin hojjetan baay'een hawaasa keenya dabalate. Customerin because adif in hojjetan an argaa customerri kee limited miti. Lammatammoo gaa quality irrattis hundaa miti yoo hojii gaarii namni hojjetu inni kan refer walii goggodha. So yeroo baay'ee amma kan keenya like internet website to maintain company gannaat kan jedhamu qotu jira na wanti kuni flowery warra wedding hojjetu advertise godhu isaan akka gaariitti hojjechaa jira jechuun reception miti waan akka cidaasa decoration miti malee flowery ordering like centerpiece fa waan akka misirroo qaqqabatu fa hin hojjenna isaanirra. Actually kan mana flower shop yaa mana baabo amma nama beekutti I think suma duwwaat qaba miti nama itu namni baay'een hin hojjeta like manuma keessa hojjeta garuu akkasumas lafatti abaaboo faa gurguranii amma ammaatti Minnesota keessatti nama Itoophiyaa marraa dhufee atiin suma duwwaatu jiran. Warri kan warri decoration hojjetan studio faa qabu yaa. Kan biraa ati ijoollee qabdaa maatii qabdaa hojiin kun immoo yeroo baay'ee fudhata lammatammoo yeroonis designinis yerootti jijjiirama. Inni kaleessa barattee har'a jiraachuu dhiisuu danda'a. In argina guyyaan heerumee booddeeyyuu amma isa sanaaf gaafa argitu waan hedduudha.
So of upgrade godhaa deemuu sirra jira. Mee akkamitti kana handle gootaati dubartiidha ijoollee kee guddistaa mana keessatti responsibility baay'ee jira garuu hojii guddaa kana immoo hojjetaa jirta. Kana akkamitti handle gootaa mee akkatti baalaansii gootu? Hojiin ofii baay'ee cimaadha. Gaafa biizinasii jettu one mallee dhiista. It's just like maaliif timing qabdu ka. You don't have time. Amma durri jechuun akkam social life waan jedhame hin jiru. You have to focus baqa teessee oh my god borba waan akkasii jiramtii mataan kee baay'ee hidhamaa ta'a. Waan tokkotti tumantii waan baay'eetti suma ilaallatan gatii ta'ee fi jechuudha. So gatii kanaatii fi baay'ee ulfaataadha. Taayimiidhaan mana galuun hin jiru. Akka barbaadu nama dhaqee gaafachuu hin dandeessu. Isa baay'ee simiidha yookiin sitti dhagahama baay'ee gaafa nama dhukkubsate dhaqee gaafachuu hin dandeessu yoo namni ta'e waan tokko ta'e fiiddee deemuu hin danda'u. Inni baay'ee nama rakkisaa isuma immoo maatii qabaattee maatii kee hojii yeroo hundumaa iddoo tokkotti argamu dhiisuunis baay'ee sitti dhagahama garuu supporting baay'ee important baay'ee na abbaa manaa akkasumas baay'ee supporting na godha karaa kana kanaaf easy naa godhe jechuudha. Gargaarsi maatii baay'ee barbaachisaadha. Amma sadarkaa business yeroo jalqabaa dabartee amma waggaa meeqa ammatti erga jalqabdashan amma employee qabda miti nama si hojjetu kanaaf it's more isa durii irraa hamma harka meeqa si wayyaa jedheenyaan amma employee meeqa qabda as keessa kan si gargaaran employee shanin qaba nama shanin qaba amma kan duraanii miti just isaanumatti flower delivery si godha? No, delivery godhan different company kan isaan dhufanii orderii keenya delivery hojjennee booddee ganama gara sa'aatii 11 walakkaatti dhufanii orderii hundumaa fudhatanii delivery godhan jechuudha. Yeroon itti baay'ee bizii taatu waggaa keessatti amma yerootti abaaboo gurguran keessa yeroo kamidha? Like the most busy Christmas, Valentine's Day, Mother's Day. Sadan kuni baay'ee biziidha. Wedding gaafa samarii ta'u immoo xinnoo gaafa gadi cabu wedding immoo darbatu. Namni faama akka durii namni akkuma jettee waakii godhee dhufee bitattee faa darbaa amma garuu gara caalaa onlaayiniidha. Isumayyuu immoo ani yeroon jechaa ture kan baay'ee na dinqisiisaa ture namni Yurooppii faa ta'ee asitti nama ajaja biyya adda addaa ta'ee asitti faa nama ajaja. Isa gaargitee warra sila siniin jedhetu hojjetasa. FTD Kello Florit jedhan koomishinii argatu. So it's like isaan waggaa baay'ee warra turanidha. So gatii kanaatii fi isaanii orderii kana gaazarii godhu hundumaarra ta'anii jechuun wanta sana hojjetu jechuudha hojiima isaaniiti. Online konneektii isa booddee Minisootaa kan dhufu is like zip-koodiidhaanitu katamaadhaan zip-koodiidhaanitu nuufuu jechuudha. Mee kanuma bal'istee warruma biizinasa qabaniifis barumsa ta'uu danda'a. Amma akkaati jedhaa jirtutti suuqiuma qofa banattee ta'an jirtu. Advertaayizii godhataa jirta kaampaanii kan biraa wajjin immoo affiliate gootee waliin hojjetaa jirta isayyuu kan baay'ee biizinasa naa fidaa jiru jettee onlaayinii irratti. Kun gaa namni beeksisuun barbaachisummaa beeksisu commercial beeksisa jechuudha. Biizinasni waanuma tokko banattee intee taa'uun qabdu akka namni of beeksisu qabda. Kanarratti hir'ina baay'ee jira hawaasa keenya keessa. Namoota kana mee ati akkamitti argatta? Lammata immoo organizationii adda addaa warra biizinasa qaban wajjin illee qunnamtii qabda. Dhiyoo kanallee yeroo pireezentii tokko godhaa turte mee waa'ee isaas xiqqoo nuuf ibsiti. Biizinasa community wajjin hojjechuun amma bu'aa akka qabu kanumaan osoo ibsite kophaa kee isa hojjettu kanayyuu deemtee beeksisaa jirta jechuudha. Mee kun maal fakkaata? Businessing yeroo darbe presentation kenne BNI kan jedhamudha like businessii like all nama businessii qabu hundumaatu wal ga'ee like nama 97
nama biizinasii maqabu hundumaa kan dooktarii looyerii jira warri masaaj teeraapii jiru warri rifeensa hojjetan jiru adda addaa ogummaa adda addaa warra qaban ogummaa adda addaa ogummaa nama keenya moo warra biyya kanaati ogummaa tokko qabaachuu qabdachi keessa anama floristiidha floristii gara biraatiin galchuu hin danda'an tole floristii decorator or like maal yoo gara biraan dhufanii wanta sana participate godhanii qanisaan galchatanii application galchatanii nama kana gatii qabuuf galuu dandeessu jedhu so gatii kanaatiif namni tokko yoo ati like immigration lawyer taate nama gara biraa fudhachuu hin danda'an so isa qabu abbicha sana qabu jechuudha so wanti kun once ibu it's baadhee biizinasii koo gargaaree jechuu nan danda'an namoota keenya yoo waan akkasii barbaadanii it's really help me anaan baay'ee na gargaare nan company gara biraa wajjin hojjedhu isin jedhu one of the company so lafa iddoo gara biraarraa gara kootti shiftii godhanii jechuudha gatii an achi membarii isaanii ta'eef innaa membariin sun hundumtuu it's like orderii yoo dhufe yoo flaaworii barbaadanii ana bara dhufa so they don't go anywhere so gatii kanaatiif namni 97 sun immoo ba'ee nama adda adda nama akkasii networking yes so it's like namni ati yoo achi membarii sana taate gwaddinyaa qabaatte nama akkasii jira kunoo dawwaliifi inna buukii masii kennama atis yoo namni rakkattee waan tokko waan barbaaddu tokko makaanikii waan tokko barbaadde isaanuma keessa kaardii isaanii sii kenna anis akka kanan godhaafi jechuudha which is really good by no kaba more like a membery told of is there any fee that you have to pay monthly yeah there is a fee like fees are like 750 a year okay and then $45 every 3 weeks every 3 months na tenisa kafalta lafatti walgeenyu sana so ga investi gochuu qabda jechuudha yookaan yoo miseensa taate malee waan akkasii keessa argachuu hin dandeessu returninsa waan guddaa ta'eefi egaa waan hedduu haasofneerraa dhiyoo kana qophii Oromoof godhee tokkos dhuftee aadaadhaan haala bareedaatti guyyaama tokkoon dikoreet gootee kanaaf isa hammayyaa qofa osoo hin ta'in kan aadaa keenyas creativity keessana namni baay'ee dinqisiifatee hedduun si galateeffachuu barbaada carraa kanaani mee ammoo keessa deddeemnee akkatti walitti fiffiddu kana nu yeroo baay'ee waanuma bareedee kana argina wajjumaan hojjannee osoo daawwattoota keenyaaf agarsiifne maal isinitti fakkaata baay'ee gaariidha bareedaa kana ilaalla daawwattoota keenya amma kutaan keessa jiru kuni kutaa abaaboon fresh keessa taa'udha hin qabbanaa akkuma argitan kana jaakettoo uffanneerra Hirutee maal inni waan hidhamee taa'een argaa jira kuni orderii goriiti gorbaa gara sa'aatii jechuudha it's ready to go so orderii onlaayinii baay'eedha so ganamaani shippii gootu sadufummoo ganamaani jennaa orderii kana magaalaa kana keessa qofa gootamoo magaalaa alas magaalaa keessatti goona magaalaa ala yoo ta'e immoo hin hojjennu floristoota membarii floristii qabnutti isaanii steeta kan biraatti isaan hojjetanii isaan wajjin wal quunnamtii qabu baay'ee gaarii baay'ee bareeda torban meeqa ta'a akkasitti osoo hin badin tokko amma torban lamaan itti ta'a haraadhuma ammuma ba'ee fakkaata Oromo
baay'ee galatoomii gaa qabbana keessaa kottu Water temperature, do not let them sit in front of a window Okay. or a heat vent. Okay, now you see me pulling off petals. So what is that? Why are you doing that? The roses are not bad. Okay. Those are called the guard petals or shippers. And you want to take them off. If you feel the base of the rose, that tells you how good it is. Okay. So to keep those like plants longer, what do you do? Like, do you add anything in it, or? I like them long. You pay for the length of stem. So why cut it all off? Oh yeah, no. My question was like so they can stay longer, so they don't die like in a day or two. Do you use anything special? Yeah, Like feel that rose. See how soft it is? How long gonna stay? See the difference on that one? Okay. So that's why you're taking off those parts, the dry part. I'm taking off the bruised petals. Okay. Yeah, and if you take care of your roses, don't set them over a heat register or in the sunshine. Okay. You could get a good week to 12 days out of it. Oh really? Wow. It's fun to see people appreciate your work when you're finished. And I've especially gotten a lesson on Ethiopian weddings, and I love them. Yeah. What is the difference between the different cultures you did, like the weddings? The 3-day The 3 The 3 days. usually it's just one day and you're done. Oh yeah. And when we've done the ethnic weddings, I found that very interesting. And when what is it, mead, the honey? One blew a cap at the table as we were setting up. Okay, that's for the But it's blessings. yes, It's a blessing ceremony. Yeah. Okay. the different materials that I get to work with, and the lasting quality, and the number of bridesmaids. Flowering kun as keessatti taa'ee jiru kuni maal display maalitti qabu? Flowering kun as keessa jiru warra walking customer warra jedhamu warra dhufanii bitatanii ba'anii fi hojjennee keenya 4-5 keenya yoo isaan waan gara biraa barbaadan immoo right away within 15 minutes hojjennee laannaaf. Waan isaan barbaadan. Waan isaan barbaadan. Fuullee haaraa fi postkaardii adda addaa isaasumaa qabda. Isa keessa gashaniidha moo namnis asuma kan dhufanii bitatanis jiru gaafa barbaadanis nutti immoo kaardii keessatti. Mee waa'ee badhaasa kee kana akkamitti argattee? Badhaasa kana kan itti argadhe kaampanii isaa FTD jedhamu warra ordarii nu erganii gaafa ordarii irraa fudhannu 1000 suni floristoota warra flaaworii sirriitti delivery godhanii kwaalitiin isaa baay'ee olka'aa kan ta'e kompleenii baay'ee kan hin qabaanne floristoota after waan badhaasi kun kennama. So 2018 fi 2016 kana mo'annee jechuudha. Jalqabeeroo jalqabnu baatiin kun foolii jedhama miti misootaa keessa afaan oromootiin faasaan achi fakkaataa hin beeku. Mee maali waan isaan himuu dandeessaa? Maaliif halluun kun biyya kana keessatti bakka hundatti mul'ata? Waan adda isa godhu yoo jiraate, muktii si yoo haala baatee kalarri baay'ee kana maali ji'a kana keessatti atis isuma keessee jirtaafanii? Yaa biyya kanaa gaa yeroo baay'ee foolii kana flaaworiin gaafa ajajamu akka jiru websaayitiin keenyas warri ordarii nu erganis akka jiruuni dizaayiniin isaas kalariin isaas hin geeddara siiziniidhaanii jechuudha. Amma siiziniin isaa siizinii fooliiti samara addaa jechuudha. So gatii kanaatii fi kalarii kana yuuzii goona waan oorenjii ta'e waan diimaa ta'e amma jalqabee amma dhaqee like
September amma like orange amma like Thanksgiving jechuudha isa booddee orange immoo keessa isa diraatu godhan immoo diimaadhaa fi adii ta'a diimaan baay'ee like kan ta'u jechuudha amma Christmasidha amma Valentine's so Yellow. Orange, yellow, dark brown waan akka kanatu waan kokkudii waan fakkaatu waan akkasiti gaafa Christmasii ta'u immoo diimaa adiidha baay'ee isaa diimaadha isa booddee gaafa New Year ta'u immoo adii waan akka adii fi green baay'ata snow wajjin waan deemu jechuudha. Summerii gaafa galaa deemu springiin gaafa galaa deemu waan akka purple waan akka ocean color waan akka kanaatu ta'a ifa waan ifaa gafuma dukkanaati gara ifaatti deema so kanaaf baay'ee sibiila akka isaaniitti waan himaa jira. Almogara isa kanaa waan si gaafachuu barbaade lafuma taa'aa ture actually lafuma amma booda taa'aa ture baay'ee bareedaa iji koo asumarra ture kanaaf sanis gaafachuu barbaade kun amma kun saampilii isa cidaadhaa fi as keessee namni yeroo dhufee siyaasofsiisuu kana asirraa ilaaleetu filatamoo akkam garuu kan asirraa sin ilaalaa albamiis qabna waan itti agarsiisu jechuudha. Garuu saampilii warra kana kan nuyi keenyee fi filachuu danda'u like veesota fa'aa kan nuyi keenyu waan isaaniitiin keessa waan qabnu keessa storage keessa waan qabnu saampilii masaa tokko keenya isa keessaatu filatu jechuudha. Mee gara kanatti waan argaa jira barreeffama adda addaa fi suuraa adda addaatu as keessa jira. Mee waan kana nuyi dandeessaa yeroo ta'e maalinni kunis waan ibsu wayii jira natti fakkaate. Kuni gaafa namni du'u so waan irratti hojjennudha. Kuni like nama warra amantii qabanii fi waan akka kanaatu hojjenna. Kun immoo crossing kun immoo kunis warra amantii qabuu fi waan flaaworii akka kanaa hojjenne gidduu isaa crossii sana keenyaa jechuudha. Kunis flaaworii hojjenne angelii kana flaaworii gidduu keenya kunis lafa isaanii dadhabanitti flaaworii irratti jalatti hojjenne kana gidduu isaa keenya ergina jechuudha. So waanuma kan gaafa namni dadhabuuf waan hojjetamudha. Egaa dhumarratti sagantaa keenya osoo hin xumuriin dura ergaa ati daawwattoota keenyaaf dabarsitu yoo jiraate carraa isaansi kenna yeroo ta'e. Fayyaataa egaa sirba nagaan dhuftanii irraa wanta kana nagaafachuu keessan baay'een galateeffadha. Ooviyuu gaafa jalqabame baay'een gammadee dhugaadha. Isinis akka booddeetti deebitan hin barbaadu. Gargaarsi yoo jiraate waan isin faana hin jira. Dhugaadha wanti kun waan salphaa miti. Salphaa fakkaata salphaa wanti salphaan hin jiru. Kan hundumaa dabarsitanii yeroo keessatti dhugaadha wanti sirboota baay'ee na gammachiisa fakkeenya guddaa kan kennisu ijoollee jenereeshinii baay'ee kan dhiyaataa eebbifamu keessatti kan eebbifamu jabaadhaan isinitti. Guddattee arguu barbaanna hin guddatta immoo baay'ee galatoomne. Egaa daawwattoota keenya as keessas deddeebinee egaa Hirutees gaafannee waa'ee hojii ishee waa'ee jireenya ishee fedhiidhaan ka'uudhaanii biizinasa akka qoosaatti jalqabdee eessaa akka ga'ee waliin qooddee jirti. Isinis daawwattanii akka irraa barattan hedduu abdanna. Nus garuma kanaan baay'ee si galateeffannaa
argamtee galatoomii mana kee keessa biizinasa kee keessa nu waamtee nu affeertee gola keessa iyyuu akka laaluu fi carraa kana nu kennuu keetii fi hedduu si galateeffannaa ati fakkeenya akkasiidha namni keenya kan arguu barbaadu nama hojjetee hojiidhaan agarsiisaa jirudha. Kanaaf namoonni fedhii qabdanii yoo jiraatan kan sagantaa kana ilaalaa jirtanii kanarraa waan hedduu akka baratan abdiin qaba. Namni fedhii tokko yoo qabaate yoo hojjete bakka barbaade akka ga'udha wanta Hiruuteerraa argine. Kanaaf baay'ee si galateeffannaa namoonni sirraa baradhaati waan fedhii keessan keessa jiru dubartii hin jedhinaa gochuudha. Namni hojjetee tattaafatee bakka hundumaa ga'uu danda'a. Namoonni akka kee kana hawaasa keenya keessa jiru obviyus amma dandeenye gaafachuudhaan soqnee gara keessanitti fiduuf tattaafannaa. Egaa kanumaan bakka jirtanitti nagaatti kan isiniin jennu taliilee aanaa fi lalistuu akkasumas keessummaa keenyaarraa Hirut akkasumas kan sagantaa kana waraabee isinii dhiyeessu caalee yaada isaa wajjin ta'uudhaan nagaan nuti jennaan fayyaa ta'a.